Nooruu harka fuunee daawwattoota keenyaa tam jirtu kun qophii miidiyaa ODM'dha. Qophii korraa keessatti Caalaa Haayiluu Abaatan turarraa qaba. Dhimma aartii fi dhimmoota tokko tokko wajjin mari'achuudhaaf. Caalaa Haayiluu tole jettee miidiyaa koo kanarratti dhiyaachuu keetii fi galata guddaan sii qaba. Hedduu galatoomii beekan. Egaa Caalaa akkuma beektu akkuma hundumti keenyas immoo beeknu biyya alaa kanatti imalanii warra aartii kana faana jiran keessaati dhugaatii tokko. Egaa aartii kana immoo qixa garagaraatiinidha kanatti taasisaa turte yoo achi deebine ilaalle yeroo jireenya barattummaa keerraa kaanee hojii gumii aadaa fi seenaa aadaa Oromoo dagaagsuu keessatti filamuudhaan carraaqii gochaa turte. Gama sanaatiin walaloodhaanis baate. Ergasii booda asoosamaa, ergasii booda immoo erga biyya kana dhufte immoo waggoota dhiyeenyaa asitti afaanota biraatiinis yaalii keessa jirta. Kanarraa kan ka'e torban kana waltajjii warri adiin qopheessan tokko irratti si argeeni kan si dubbisuu barbaade. Mee yaadrimeenuma akka kaayyoo waltajjichaa yookiin qophii qophaa'e sanaatii fi ofii keetii immoo maaliin akka achirratti gumaacha mataa keetii laatee qixa sanaan immoo aartii Oromoo sagalee taatee gabaabsitee nutti himtaa laata Caalaa? Ayyee galatoomii beekan baatii kana keessa gaafa sadii yookiin immoo caamsa 3,2009 akkuma beekamu guyyaa walabummaa pireesii addunyaatu kabajamee biyya kana waggaa kana akka addunyaatti Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti kabajamee mata dureen bara kan ittiin kabajames miidiyaa fi dimokiraasii kan jedhuun kabajanii. Kanaaf biyya kana keessatti immoo dhaabbileen gurguddoon sadii dhaabbileen mirgoota kanarratti hojjetan kan akka Blank Spot, kan akka Swedish Pen yookiin immoo Svenska Penna, Swedish Block Descendant jedhaman warri kun hundumtuu waggoota erga hundeeffamanii jalqabanii kan isaan irratti dhaadheessan hojjetan mirga namoomaa irratti akkasumas immoo walabummaa pireesii kanaa fi walabummaa dhalli namaa waan barbaade dubbachuu barreessuu kana irratti hojjechaa turan bara dheeraadhaaf. Yeroo adda addaatti barreeffamoota gosa adda addaa aartiidhaan literaaturii fi akkasumas immoo mostly egaa barreeffamni yeroo hundumaa literaaturii jala jira. Barreeffama artikelii adda addaatiin haa ta'u walaloodhaan haa ta'u karaa adda addaatiin barreeffamoota madaala kaasan yookiin immoo haala waan isaan barbaadan sana irratti xiyyeeffatu. Ulaagaa isaan barbaadan sana guutuuf yeroo hedduutti maxxansaa turanii bara kana dhaabbileen kun sadan wal faana ta'anii dhimmoonni isaan ijoo godhatan dhimma Itoophiyaati, dimokiraasii fi miidiyaa jechuudhaan asirratti barreessitoonni biyyoota adda addaa keessumaa faana buutii Itoophiyaa keessa haala Itoophiyaa keessatti jijjiiramoota karaa adda addaatiin deemaa jiru kanarratti xiinxala mataa isaanii artikiloota adda addaa yookiin barreeffamoota gaggabaaboo fi bifa walalootiin barreessitoonni walaleessitoonni biyya kanaas ta'ee kan Itoophiyaa irraa itti hirmaatan jechuudha. Akka Oromootti anatti hirmaatee akka Itoophiyaatti namoota baay'eedha. Kanaaf guyyaa kana achirratti argamnee haala biyyattii keessatti deemaa jiru jijjiirama siyaasatti wal qabsiisee mirgoonni walabummaan pireesii kun maal fakkaata, miidiyaan kun akkamitti rakkoolee jiran himaa maal fakkaata kan jedhu irratti seminaarris qophaa'ee seminaara sana irratti ani akka koomentiin godhee maal fakkaata kan jedhu irra caalaa waan abashoonni dubbatan against godhuudha. Wantoonni isaan dubbatan kana irratti walii galu jiraatu iyyuu irra caalaan xiyyeeffannaan isaanii dantaa Oromoo kan tuqu waan ta'eef sana irratti fakkeenya waan isaan dubbatan keessatti rakkoon akka hin jirretti waan dubbatanii fi ani immoo yeroo ammaa kana keessatti yeroo kibba Oromiyaa
lixa Oromiyaa keessumaa godinoota 8 ol command post jala jiranitti ilmaan Oromoo 3,500 ol mana hidhaa keessatti rakkachaa jiranitti bakka keessumaa hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo adda addaa hidhaa keessatti jiranitti biyya san keessatti kabajama kan jedhu anaa fi amma kana fudhatama naan qabu kuni amaluma biyya sanaa ta'ee yeroo hundumaa warra alaa kana hawwachuu picture biyya sanii yookiin immoo suuraa biyya sanaan qabdu yeroo hundumaa alatti miidhagsanii agarsiisutu jira. Kuni waan baratame waan ta'eef waan haaraa miti kan jedhudha. Gama biraatiin akka kitaabatti kan maxxanfame baay'ee barreeffamoonni kuni akka kitaabatti maxxanfame akkasumas immoo blog descendant blog kanarratti illee sirriitti maxxanfamee baay'ee afarfamee deema jira. Barreeffamoota kana keessa barreeffamoonni lama akkaan qalbiin harkisaniiru. Inni tokko barreeffama gaazexeessaa fi falmaa mirga namaa akkasuma barreessaa biyya Swiidin kan Itoophiyaatti hidhamee turee fi waa'ee qeerroo akkaan hordofaa ture barreeffama ajaa'ibaa barreessee barreeffama sanillee gara afaan Oromootti kan jira. The Unsung Heroes yookiin immoo gootota hin faarfamne jedheen qeerroodhaanii dhugumatti nama galata nurraa qabu silaas yookaan himachuu hin dandeenyu yookaan kan nu himus qabachuu hin dandeenyu waan leefuu barreeffama sana kanaaf afaan Oromootti hiikuu barbaade. Inni biraa barreeffama Riyoota Alamuu gaazexeessituun Riyoota Alamuu barreessitee akkaan Oromoo xiqqeessitee arrabsitee barreessitee keessumaa the down is not here jetti. Kunis xiyyeeffannaan samaa inni down wayyaanee yeroo jedhame sana durayyuu nuti qabsoorra ture jechuu ishiiti 2011 yeroo tokko otoo nuti mana hidhaa jirru ishees fidanii turan nan yaadadha. Abbaa warraa ishee wajjin iyyuu gara ji'a 3 mana tokko keessa turreerra sila shagos jedhama. Waanuma hallee fogaa kana fakkaata wanni guyyaa sana dubbatamu mostly kanuma fakkaata. Barreeffamni suni akkaan baay'ee waan jaalatamee fi afaan Ingiliziitiin barreeffamee achi afaan Swiidishinitti si hiikameera jechuudha. Mata duree walaloo kiyyaa let me hear your truth kan jedhu mee dhugaa kee haa dhaga'u kan jedhu afaan Oromootti. Eeyyee fayyaa ta'e mata duree sana yeroo ati dubbistus ilaalleerra darbee immoo namichi achirraa waltajjii sana geggeessuu caalaa nan beekasii jedhee akkasii wajjin lammiimaa Siwiidin namichi ta'e suni mana hidhaatti illee akkasiin wal argee erga dubbatee booda mee caalaa marii amma ta'e irrattis koomentii gochuun barbaadda ta'e jedhee carraa sii kennee jumaani marii sana koomentii gochuudhaan jalqabdeetu walaloo keetti tuun jalqabiin sababiinsaa wanti garaa siin geenye jira. Kanarraa kan ka'e immoo yaanni keechi keessatti xiqqoo bifa addummaatiin mul'ate. Kanaaf mee achirratti yoo waan bu'uurumti walaloo keetii maal kan ilaaltu akka walii galaatti maal eenyurraa dhaga'uu barbaadde attamitti qooddattoota ati haasofsiiste eenyurraan maalin sirraa dhagaa jetteen eenyu? Agattee aartiin waggaa laaltu karaa adda addaatiin laalta karaa adda addaatiin sii gala ammoo guyyaa sana maartiin dhugaadha inni walaloo sana jalqabuyyuu dubbisee jaalate gaafa jaalatu akkuma dubartiin tokko Yuunivarsiitii Melbourne irraa dubbistee isheenis yaada tokko na kan ta'etti ammayyuu Oromoon bilisummaa irra fagoo jira kan jedhudha xiyyeeffannaansa. So they agreed kanarratti walii galu. Kanaaf Maartin gaafas waan isaan haasa'an sana guutuu diiguuf waan hin deemaa jiruu fi haasaa kiyyaanii hin galee fi maaliif wal hubannaniif inni. So kanaaf caala jedhee walaloon kee kun iyyuu waan kana hundumaa hin uwwisa. Walaloo sana utuun dubbisteedha. Maaliif waan isaan haasa'an sana hunda against godha. Tokkoffaa gaafii gaafata. Mee dhugaa haa dhaga'uu jedha. Warra siyaasatii miti kan natti moo warra haala adda addaa keessatti opportunistoota warra qabsoo kee gaafa barbaadan gurguranii gaafa barbaadan itti fayyadamanii gaafa barbaadan si dubbatanii gaafa barbaadan sitti dubbatanii gaafa barbaadan immoo sitti dubbatanii gaafa fedhan si iyyanii gaafa fedhan sirratti iyyanii gaafa fedhan si nyaatanii gaafa fedhan siif nyaatanii gaafa fedhan nu gurguranii nu hidhanii nu ajjeesanii gaafa barbaadan immoo qabsaa warra nu ta'e miti. Si kan kaleessaa hanga har'aatti qabsoo
finiinsa turte kan wareegamte wareegamaa dhuftu kaffalaa turte mee sagalee kee haa dhaga'u mee dhugaa kee haa dhaga'u kan namni natti muumiti mee ati dubbadhu wanti suni maa inni agartee uummata bilisummaa qabuun saba bilisoomeen ati bilisoomtetta gaafa jettuun qaanidha bara maal akkamitti ani yooni beekan ati naa bilbiltee akkamitti ati fayyaa qabda naan jettu otoo fayyaa qabu waa'ee fayyaa kiyyaa maaltu si dhibeeti yoona dhukkube fayyitee naan jetta malee kanaaf maaliif namni si himaa ati madhuudha rakkoo kee bal'ina sabiteetta taanaan keessumaa immoo akkuma beektu gaa baatilee almost ji'oota 10 ol amma waggaa darbe bilisoomne kana baay'ata. Kanaaf Oromoo uummata bal'aasan keessumaa qeerroo bilisummaa Oromoo barattoota Oromoo yeroo adda addaatti qabsoo Oromoo finiinsaa turan wareegamaa dhuftu kaffalaa turan ilmaan Oromoo gita bittaa jibbanii bosonatti galanii dhagaa boraafatanii biyyee arraabanii fincaan ofii dhuganii jiraatan isaan kana gaafata bilisoomtettaadhaani kanaaf warri kaan bilisoomtetta siin jedha kaayyoo waggaa 50 waggaa 61 olitti qabsoofte kana gati awwaali gatiin qabu siin jedhanii dhugaadha himunedha ulfaadhu caalaa utuma mata duree aartii keessa jirru ammas aartiin siif maali walumaa galatti egaa akkaataatitti yeroo garagaraatti waan ati gootu diddaa ati ofii kee wajjiniin gootu hariiroo ati haala yeroo irratti koomentu gootuu fi ittiin namaanis walii galtu yookaan immoo namaanis wal dhabdu sana yoo ta'eef aartiin maalii haala kamiin immoo gumaacha inni qabsoo Oromoo keessatti taasisuu attamiin ibsita ati aartiin lafa taa'uu qabu taa'eeraa marcuma argachuu qabu argatee yaabbatee taa'eeraa hamma lallabamuu qabu lallabameeraa dubbatameeraa haala ammaa wal qabsiistee mee aartii dhumti kunuunsiif maali aartiin keenya maalirra jira garamitti deemuu qaba. Beekan gaafin kun gaafi ulfaataadha beeki aartiin define gochuun ulfaataadha hunduu inuma daakee amma akka jedhani beektaa qamaleen hundumtuu hin daaktu kaani eegee cuuphee baateedha. Kanaaf aartiin bal'aadha hiikkoonsaa immoo aartiin gammachuu ittiin himtaa gadda ittiin himtaa quuqqaa ittiin himtaa dhibee kee ittiin gumgumtaa ittiin lallabdaa ittiin iyyitaa ittiin himattaa ittiin sirbitaa ittiin dhiichiftaa ittiin walaleessitaa ittiin barreessitaa walumaa galatti dhalootatti akka dhaamsa ta'u kudhaammata keessanii ammoo aartii wanni adda godhu haasa afaaniin amma haasofnu kana caalaa hin miidhaga qabaa yaa'insa isaatu adda yeedaloo qabaa sagalee qabaa hawwata qabaa miidhagaa waan ta'eef dhama oromummaa sana wajjin yoo walitti dabaltee keessee fi dhalootatti darbaa inni kaan jaarratti yaadata yeroo baay'ee fakkeenyaaf walaloo baay'ee barreeffama keessamee walaloo wanni gabaaba tokko si kennama walaloo Zalaalema Barraa ilma kooyaa caalii morma lawwee bittaa alagaarra roorroo lammiin hawwee. Roorroo lammiin. Egaa yeroo waan kana dhagaye yuunivarsiitii Adaaman ture beektaa akka tasaa gurbaa pirezidaantii keenya yeroo sanii yuunivarsiitii ture Mustafaa jennuun tokko ture maal jedha beektaa Oromoo kana keessa beektaa diktaatarri tokko bahuu qabaa jedha ture maal godhannaan waan kaayyoo Oromootti guutuu hundumaa ajjeesee bira darbuu qaba jedhamu bisoomatti. So aartiin karaa adda addaatiin yaada dhokate ukkaamname isa ukkaamsa sana dhoosee baachaadha. Dhoo'a maaliif aartii ukkaamsitee hin dandeessu? Gama biraatiin aartiin keenya hin dubbatamnes hin himamnes himamaa hin jiru beektaa irra caalaan namni aartii warri aartii humna hin qaban warri aartii keessa jiran humna hin qabanii karaa hedduu daangeeffamoodha. Warri humna qabu immoo itti fayyadamuuf malee dhuguma aartii teenyaaf quuqqamanii miti yeroo hundumaa waan keessa barbaadantu jira.
yeroo hedduu filannoon warra yaadigii kun waggaa gahu waggaan tokko waggaa haftu aartii Oromoo fi artistoonni Oromoo illee eebbifamu beektaa karaa adda addaa. Waggaa tokkicha amma filannoon sun gahutti dhiisi. Waayis xiqqoo itti dhangalaasanii fi atliistii fuulumallee akka dibatanii dibata akka bitatanii fedhanii waan isaanii galle jiru beektaa waan yaadachiiftu. 2009 seenaa isaa dheeradha siifan gabaabsa yeroo biraa soofnaa. Waldaan artistoota Oromoo tokko dhaabbatee jedhanii beektaa hin seenee makuraa fa'aa akkasitti dhaaban fakkaata. Anyway sana dura yaada tokko yaada wixina tokko wixineen ture wixina sana kennee wixinni sun bittinnaa'edha. Haa ta'uuti san booddee erga isaan hundaa'anii booddee Adaama dhufan. Adaama waggaa dhufu yaadicha Adaama waggaa dhufu namni tokko nama gaarii nama jabaa tokko ture aadaa fi turizimii Adaama keessa nama badhaadha namni tokko inni naa bilbilee mee waan kanaa kottu itti hirmaadhuu ilaalladhan. Hoggaan waan barreeffame sallaalu waan ani waggaa 3 dura barreessee lafa kaa'etu. Okay. Eenyus hojjetamuu isaatiidheen itti seennee san booddee koree dhaabbannee dura taa'aa keenya Fayyisaa Furii godhannee itti aanaa har'a hin jiraatin inni fuula waaqdeemira yeroo hundumaa beektaani waa'ee nama kanaatiin nama komadha beektaaniif inni illee baay'ee waliin galluutuma innoo boosanii bashaa. Gaafa baay'ee walii galaan turre yaada adda addaa irratti garuu namni kun hogbarruu Oromootiif fi gumaachi namni kun godhee akkanumatti namni irraafachuu hedduu garaana nyaata. Hedduu garaana nyaata. Nama kitaaba 50 ol barreessedha namni kun. Isaan kun hundumtuu dhaloota kanaaf gatii qabu. Egeres gatii qabaachuuf deemu. Ammoo nama akkasii yaadachuu dhabuun keenya yeroo tokko tokko gaati. Biyya warra dhidhimaa kana warra dhiyaa kana waggaa teessu aartiin kabajaa ishiin qabduu fi warri aartii irratti bobba'an kabajaa isaan qaban ulfina isaan qaban waggaa laaltu garaas nyaata. Ammoo nuti qabsootti jirra waan ta'eef homaa miti dirqama waan ta'eef qabsoon sanumaa hadhooftudha qabsooni. Sadarkaa amma kana dhabne jennu miti nuti. Ngeenye. Yeroo darbe marii artistoota maadhaan tokko argee ilaalan ture. Inni kan ittiin daldalata haa ta'uti san booddee teenye beektaa amma okay ani akka wanni itti aanaan ture garuu ani hin barbaanne maaliif yeroo isin qabu yuunivarsiitiin baradhaa. Kanaaf miseensa koree sanan nama 5 turre taa'ee koota proposaalii baafne inni baafne. Wixinee baafanne. Aartii kana hin guddifnaa wanti hin guddifnu immoo maal nu barbaachisa. San booddee I think gara maallaqa miliyoona 20 baafanne. Oh my God. Well, warri silaa nutti dhiyaata nu gargaaruu barbaada warri karaa aadaa turizimii. Niyyani. Yuunivarsiitii aartii ijaaruuf jettu. Anyway. Tole. Amma sabboodee maali kuniidhaan maaltu sin dhibeen jedhee namoonni. Mee maalumatu sin dhibee? Irrifatan amma. Maalumatu sin dhibee? Baafanne miti nutu hojjeta nutu fuudha maallaqa kana maaltu sin dhibee? Maadha gurbaan kuniidhaan. Ilaalin jedheen gufuus nutti hin ta'ina nus hin gargaarina daanga nutti hin godhina. Aartii dhattamite akka aartiin nu ajajetti hojjennu. Tokkoffaa keessumaa karaa mootummaa dhuftanii kana hojjedha nu hin jedhina. Aartiin ajajjee hin hojjettu yoo keessa keetti dhufe immoo uummatni isin jaalataa
atis jaalattee hojjetta. Ammoo maallaqa namni finna. Naan namtichi eessa fiddanii aboo maallaqa as keessa jiran jedhee mataa kan keessa jira maallaqa. Yes. Baay'ee jecha gadaadhi maa kalaa witti qormaata guddaa irratti ture. Abaa'otuma miliyoona 20 erganii kafallaa kee mudanne. Ay mataa keessa jira jettee eessa fidda kana nutti miidhanii natumaa ture. Anyway, maal jechuu barbaadeetiin san booddee isaan gowwoomsa maaliifi just waa'ee aartii kana yeroo filannoon ga'u fi nafarsanii maarra jedhanii miidiyaan hundumtu waa'ee aartii dubbata. Billinnatti biran dabarre hin jirtu. Tokko aartiin keenya abbaan qabu abbaan kan itti ta'u beektaa bilisummaa. Bilisummaa walabummaa sabni walaba ta'e. Amma yeroo baay'ee biyya san keessatti kompiitaanti taate seera biyya sanii birookiraasii biyya sanii wantoota jiru hundumatu siif ayyamoo miti. Biyya alaatti immoo atuu hidhaa jirta. Eenyu taasofta yeroo baay'ee na gaafatu beekta barreessitoonni biyya kanaa caala maaltu itti dhagahamaa jedhan. Uumaa itti dhagahamuun jedhan. Amma bilisummaa qabda miti. Bilisummaa jechuun where there is interaction of the people. Oggaa ati interactionii qaba. Bar bilisummaa jechuun yoo ati hawaasa san keessatti involvementiin kee, sosochiin kee, qunnamtiin kee jiraate wantoota ati barbaadu uummata sana keessatti interestiin ati qabduu fi interestiin uummata sana oggaa walitti dhufe. Yeroo kana keessatti sochiin kee gitii yoo hansitti godhan ta'e mirga dhabaa jirte jechuudha. Asasitti ati fedhii biraa qabda. Uummanni kun fedhii biraa qaba. Maal ta'eessatti walitti dhufe? Maali wal argita? So ati kopha galeessa hubata. Nama kophaa golgolaa'ee just nyaattee dhugdaa irraa taa'in kaataa just ruutinii wal fakkaataa deddeebitee hojii kee jireenya kanuma. Na aartiin biyyaan tolti. Kanaaf biyya akkasii keessatti immoo yoo bilisummaan jiraattee mirgi guutuu qabaatee uummanni aartii isaatti fayyadamuu danda'e. Aartistoonni uummata isaatti walitti dhufuu danda'an. Wantoota isaan barbaadan kennuuf yoo dadhabdee hin dhoorkin. Gartee? Ammoo homaan qabnudhanii taa'uunis hin barbaachisu. Qabsootti jira aartiin keenya socho'aatti jira. I think gaariirra jira natti fakkaata. Garuu jidduu kana waan dhaabbatee fakkaata wantoota tokko tokko. Iyyaa dadhaama yeroo isin turtaffaa yeroo tokkotti kitaaba 40 kitaaba yeroo tokko kitaaba 100 maxxansisanii. Moo 40. Yeroo tokkotti utuu hin taane yerootti kudhanis yerootti wannooti ta'e jira. Garuu kan waggaa walitti koompaayil goonee dhibba yeroo yuunivarsiitii Ambootti gootan tokko na yaadadha. Barreessitoota ijaaruu jalqabnee ture. Duulli inni jalqabaa eenyu akka barreessuu, eenyumti akka barreessuu dandeettii kanaa qabu, haayiskuulii irra isa jiraatu, elementirii irra isa jiraatu qabnee guddisaa dhufnee ergasii booda waanuma ijoo qabu tokko hundeessinaadha. Garuu hin deemne waan tokko baay'ee hin deemne. Maqaa isaa tarreessuutti kaane, teessoo qabachuutti kaane, ijoollee kanaan yaalii isaanii onnoo gochuu jalqabnee turre egaa waliin qabanne. Haalli yeroo sanaan wal qabatee dhufe immoo Oromoo Pirootestiidha. Achii booda wanti baay'een hin diiggatee kan fafakkeessus keessa galee, kan ergama qabus keessa galee waldaa barreessitoota Oromoo jedhamee dhaqee wanta adda addaa ajandaa adda addaan hojjechuu jalqabee wantoota baay'eetu ture, kompleksitii baay'eetu ture. Hin beeku haala inni amma qabatamaa amma keessa jiru gadi fageenyaan hin beeku garuu kan ture akkasii. Yeroo tokkos waa dhiyeessinaan jedhanii warraaqsa aartii fi warra Oromoo kan jiru tokko irratti hojjechaa ture. Yeroo sana keessa baay'ee dadayyaa ture akka malee deemaa ture. Amma hoggaan argu xiqqoo tokko waan dhaabbate natti fakkaata. Wantoonni argu amma durii sana miti. Egaa ispiidiin keenya beeki xiqqaa miti. Haalli tolee fi jennaan of course aartii haala tole keessatti hin barreessitu. Haala hamaa keessatti malee. Kanaaf sechi ammayyuu karaarra jirra. Ammoo gaariirra jirra. Abdii murachuun hin barbaachisu waan hundaaf. Abdii murachuun hin barbaachisu gaariirra jirra. Deemaa jira. Guyyaa tokko yoo artiklii tokko yeroo tubanan kanan barreesse writing in afaan Oromoo despite of anjal tokko barreessan ture wanni irratti argachuu dandeessa.
the untold stories of the silenced kan jedhu irratti maxxanfameera. Artiikilii afaan Ingiliziitiin barreesse. Biiftuun barreessitoota Oromoo daraniyyuu bahaa hangaa deemti malee nurratti illee barreesseera. So nurratti illee agartee hangafoonni keenya warri karaa saaqanii dukkana keessa jalqaban bakkoomtuun jirratti zeeroo irraa ka'a. Nuti yoo xiqqaate nama dinqisiifattu qabda nama barreeffama isaa dubbiste. Kanaaf waa qaba jechuudha dhaloonni kun waa qaba waan ta'eef gaariidha. Ammoo aartiin agartee qabsoo Oromootii fi I think qabsoon Oromoodhaa otoo aartistoonni Oromoo hin jiru ta'e beek hin jiru. Uummata Oromoo kana kan dammaqse aartistoota Oromooti malee dabballee dhaabaa dabballee jaarmiyaalee miti bar. Aartiidhaan itti himaa turani wallee adda addaatiin itti himaa turani uummata kanatti jechaadha. Dhukkuba isaa, quuqqaa isaa, dhibee isaa, hanqina isaa, rakkoo isaa, gadadoo isaa, roorroo isaa kana hunda aartiitu himaa ture. Kanaaf aartiin keenya yagga qofa miti gargaara qofa otoo hin taane utubaadha ofii isaatiifuu qabsoo keenya aartiin mataan isaa qabsoo Oromoon ittiin godhaa ture keessa tokko jechuudha. Kanaaf otoo sila aartiin keenya kun hojiirra akka oolu ta'ee beeki Awurooppaa kan itti guddite aartiidhaani. Walgaa Oromoota wiirtuu maacaftuu lamaa Finfinnee biyyi tufaan akkamii gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurbaa kan daangaa keessatti nati nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera caffeetu lama hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaan. Kanaafi gurbaa barataa mooyyeedhaa eegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi. Gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura. Dadammaqi lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala gaani. Dadammaqi lakkii Oromoo bahaadhiyaa walitti dhaami amantiif kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfatte haala gaani. Oromiyaa biyya koo meeqa siif itimame dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame. Seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinnee kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne. Dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee bara diinni si mulqitu. Guddataa arraddoo maaf diinaan dhuunfatama. Kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof. Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraa loome goonni guraaraa lata asirratti fannifame. Bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyi yoom gurgurame. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan fannina ol taane. Master Bilani jedhanii sanyii si dhuguuguuf malaani Oromummaa keenya qofaan tokko taane diinaan fannina ol taane. Kasa bombi
fi murataa jabaadhu. Raagonni baasee mootummaatu beeka. Ololtuuf gantuuf Agurra sabaasi hundusuma eega. Maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru. akkas naa jedhe gurbaan. Maatti beekti gadheen lafa dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti sooru. Jedhu qalbiina kee garaan naaf Dhibee jaarraa tokkoon caalu jabaadhu yaa obooboota biyyaaf lolu. Karaa natti deemtu milkiin siif haa tolu. Beelaaf dheebuun argiin ganamaa galgala. jabaadhu moota koo. Ajjeesii sooratu Nimoota bineensa ni daggala. Qabeenyi biyya kee hundumtuu siif sifa. Jabaadhu qeerransoo fuuldurri kee ifa. Absoo diddaa gabrummaa itti Jabaadhu dhufa. jaalaboo. Injifannoon dhiigaan ni dhufa. Fuulee jaallan dhiigaan tattaraaraan galmaan ni geenya. Minilikii gabroo qatamne jedhee wayyaanee jiru dhaalamu. Biyya keenya hin saamsinu. Ottu lollaa jettee Baay'ee Itoophiyaa afaan bosonaa qawweetiin labsite. ijaaramte afaan qawween. Diinee Isheen Oromiyaa walabaan ni ijaarra. daawwatu. Gaachanni saba Oromoo waboonaa jiraatu. Eenyutu Hanga Oromiyaa fi nu Oromoo dhowwee bilisoomutti falmina. falma hin lakkifnu. Jecha Beelaaf goleetti deemuuf hin jilbeeffannu. Uumaa barataa Oromoo ni baasna. Alaabaa keenyaan dura Oromiyaa Finfinneerra ni mirmirsiifna. Injifannoon uummata Oromoo. Kaasi malee seenee ol darbee diinni mana kee dhaale. Ajjeesii dibadhu diina biyya kee seene. Simannu hin fudhannu maaster bilaani biyya lamaan taatu Oromiyaani. Dadhu malee seenee unkuraa goonni Oromoo teenye. Ajjeesii dibadhu diina biyya kee seene. Injifannoo injifannoo jedha gagarmaame goonni Oromiyaa irratti wal waame.